Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota isaaf miidiyaa YouTube oduu guyyaa irraatiif qopheeffannee sitti hima. Oduu dursuun hanqiftoota oduu. Ameerikaan xiyyaarota biiteen Yaman boombiin haleeluuf dhaadatte. Israa'el guyyaa 60 Gaazatti dhukaasa dhaabuuf waliigaluu Tiraamp beeksise. Tiraamp garee tujjaaroota TikTokii bituu danda'an nan qaba jedhan miidiyaan hawaasummaa kun sodaa nageenyaaf jecha USA keessatti dhorkameera. Hireen Iraan Yaman irra akka ga'uuf jira jedhan Doonaald Tiraamp daawwattoota isaaf miidiyaa kun hangaftoota oduuti. Amma oduu bal'inaan Ameerikaan xiyyaarota bituun Yaman boombiin haleeluuf dhaadatte. Waraanni Israa'el misaa'ilii Yaman irraa gara Israa'elitti erga dhukaafame booda garee Huutii Ansaar Allah Yaman keessa jiru irratti haaloo ba'uuf dhaadatte. Tibbana garee Huutii gocha Israa'el Gaazaa keessatti lammiilee Filisxeen irratti raawwatteef deebii kennu gara Israa'elitti misaa'ila balastiikii dhukaasuun gabaafamee ture. Erga waraana guyyoota 12 Israa'elii fi Iraan gidduutti taasifamaa ture dhukaasa dhaabuun waxabajjii 24 taasifamee booda gareen kun yeroo duraaf misaa'ila gara Israa'elitti dhukaase. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Kaatis ibsa kennaniin hireen Yaman hiree Iraan ta'uuf deema. Akkuma Teheraan keessatti haleellaa cimaa taasifneen Yaman keessatti Huutii irratti xiyyeeffachuuf deemne jedhan. Israa'el gareen Huutii haleellaa kana yoo kan itti fufute haleellaa humna galaanaa fi qilleensaatiin akka raawwatu doorsiseera. Faallaa kanaatiin gareen Huutii ibsa kibxata galgala kanneen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera. Dubbi hima waraana Huutii Yahyaa Saarii akka jedhanitti gareen kun buufata xiyyaaraa fi bakka murteessaa Israa'el biroo irratti xiyyeeffachuun haleellaa afur raawwachuu ibse. Israa'el keessatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik toora X irratti maxxansaniin misaa'ilootii gara Israa'el irratti dhukaafaman xumurameera jennee yaadnee turre. Garuu Huutiin ammallee misaa'ila itti dhukaase akka carraa ta'e sirni ittisa qilleensa Israa'el haala ajaa'ibsiisan balaan ga'uu danda'u seera xiyyaaronni boombii biiteen Yaman mil'achuu male jedhan. Humni qilleensa Ameerikaa waraana Iraanii fi Israa'el xiyyaarota boombii biiteen jedhaman fayyadamuun iddoowwan nuukileera Iraan irratti haleellaa raawwachuun ni yaadatama. Garee loltoota Huutii haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti taasiftu mormuu fi tumsa qaban agarsiisuuf misaa'ila gara Israa'el furgugisaa jira. Erga waraanni Gaazaa onkololeessa bara 2023 jalqabee as Huutiin Israa'elitti akkasumas dooniiwwan galaana diimaa keessa qaxxaamuran irratti xiyyeeffachuun sochii daldala idil-addunyaa jeequun isaanii ni yaadatama. Israa'el misaa'ilaa fi diroonii gara Huutii irraa itti ergaman utuu abadii hamaa hin geessisin qolachuu himatti. Finciltoonni Huutii dhukaasa dhaabuu ji'oota lamaaf Israa'elii fi Hamaas gidduutti ture irratti haleellaa isaanii kan addaan kutan yoo ta'u, Israa'el Gaazatti haleellaa raawwachuu hordofee Huutiinis haleellaa isaanii deebi'anii jalqaban. Israa'el Yaman keessatti haleellaa hedduu kan jalqabde yoo ta'u, buufata doonii Huutii to'atamuu fi buufata xiyyaara sanaa kan Huutiin to'atamuu irratti Gaazatti guyyoota 60 dhukaasa dhaabuuf yaada dhiyaate Israa'el fudhachuusee pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp beeksise. Waraanichatti xumura gochuun qaamolee hundumaa waliin hojjanna jechuun fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaasaa Truth irratti maxxanse. Tiraamp maxxansa isaa keessatti Qatarii fi Misiriin waliigaltichi akka milkaa'u dhamaatii guddaa gochuu ibse. Tiraamp maxxansa isaa keessatti Qatarii fi Misiriin waliigaltichi akka milkaa'uuf dhamaatii gochuu ibse. Nagaan akka bu'uuf warri dhamaatii hedduu taasisan Qatarii fi Misiriin yaada dhumaa kana ni dhiyeessu. Hamaas waliigaltee kana ni fudhata jedhan. Nagaan akka bu'uuf warri dhamaatii hedduu taasisan Qatarii fi Misiriin yaada dhumaa kana ni dhiyeessu. Hamaas waliigaltee kana ni fudhata jedheen amana. Sababni isaas Gaazatti dhukaasa dhaabuun akka jiraatu Tiraamp kan beeksise torbee dhufuu ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu wajjin qaamaan wal arganii ni mari'atu jedhamee yeroo eegamaa jirutti. Tiraamp kaleessa kibxata akka beeksisetti Netanyaahuu waraana Gaazatti gaggeeffamaa jirutti xumura gochuu akka barbaadu beeksise. Netanyahuun waraanni akka xumuramuu barbaada. Kana jala muree isinitti himuun barbaada. Torbee dhufuu waliigalteerra ni deegahamaa jedhee ni yaada.
Torbee dhufuu waliigalteerra ni gahamaa jedhan yaada jedhee Tiraamp itti dabaluun Daanii Daanoon ammoo Hamaas mariitti dhufuun alaa filannoo biraa akka hin qabne BBC'tti himan. Hamaas irratti dhiibbaa gochaa jirra. Gara mariitti hin dhufan taanaan namoota butaman deebisuuf filannoon nuti qabnu haleellaa waraanaa cimaa irratti gaggeessuu qofaadha. Jechuun waraanni Gazaa kan dhumu namoonni butaman gaafa deebi'an qofa akka ta'e dubbatan. Lammiileen Israa'el butamanii Gazaa keessa jiran 50 akka ta'aniitu amanamaa. Israa'el isaan keessaa kan lubbuun jiran 20 hin caalan jedhama. Torbee darbee qondaallee olaanaan Hamaas tokko BBC'tti akka dubbatetti Gazaatti dhukaasii akka dhaabbatuu fi namoonni butaman akka gadi lakkifaman kanneen jaarsummaan gidduu deeman dhiibbaa gochaa jiru. Garuu immoo mariin Israa'el wajjin godhamu fuulduratti siquu hin dandeenye. Israa'el akka jettutti waraanni dhumaa kan argatu Hamaas guutummaan yoo diigame qofaadha. Hamaas ammoo waraanni guutummaan akka dhaabbatuu fi Israa'el loltoota ishee guutummaan Gazaa keessaa akka baastu gaafataa turte. Gazaatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 turuu akka taasifamu Tiraamp beeksisuun dhumsaa Israa'el namoonni kaaba Gazaa keessa jiran qe'ee isaanii gadhiisanii akka bahaniif ajaja dabarsuu hordofte. Israa'el wixata darbe kaaba Gazaa kaafee qarqara galaana Meeditiraaniyaatti argamuu fi namoonni hedduminaan fayyadaman irratti haleellaa gaggeessite jedhaman yoo xiqqaate namoonni 20 du'an. Waraana Israa'el Hamaas bara 2023 eegaleen hanga ammaa Filistiinoonni 56,647 Gazaa keessatti du'aniiru. Tiraamp garee tujjaaroota tiiktookii bituu danda'an nan qaba jedhan. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp namoota tiiktookii bituu danda'an akka qaban dubbatan. Miidiyaan hawaasummaa kun sodaa nageenyaaf jecha USA keessatti dhorkameera. Tiraamp gaaffii fi deebii Fox News waliin taasisaniin gareen tujjaaroota tiiktookii dhuunfachuu danda'an akka qaban ibsan. Yeroo torbee 2 ta'uu keessatti siin beeksisa jedhan. Dhimmi bittaa fi gurgurtaa tiiktookii mootummaa Chaayinaa waliin dubbachuun mirkaneessuu gaafata. Tiraamp gatii isaanii kan Chaayinaa pireezidaantii Shii Jinping waan kana raawwachuu akka danda'an dubbatan. Tiraamp ji'a kana yeroo sadaffaa seera waa'ee gurgurtaa tiiktookii irratti jiru dheeressaniiru. Kan dheeressan kun kubbaaniyaan abbaa tiiktook ta'e ByteDance hanga fulbaana 17tti miidiyaa hawaasummaa kana gurguruuf waliigalteerra akka ga'u gaafata. BBC yaada akka kennuuf tiiktook gaafateera. Duraan waliigalteen tiiktookii abbootii qabeenyaa Ameerikaatti gurguruuf ture eebila keessa wayita qaraxa humna olii Tiraamp Chaayinaa irra kaa'uun biyyoota lameen walitti mufatan diigame. Abbootiin qabeenyaa yeroo ammaa akka Tiraamp jedhanitti toora galanii tiiktookii bitachuuf eegaa jiran kunneen warra duraan ji'oota 3 dura waan kana eegalan ta'uu isaanii ifa miti. Koongiresiin USA bara darbee eebila keessa ture seera tiiktookii akka gurguramu dirqamsiisuu kan raggaasise. Seera baastootni aappii kun yookaan abbaan aappii kana iccitii dhuunfaa yookaan ragaa fayyadamtoota Ameerikaa irraa gara mootummaa Chaayinaatti dabarsee kenna jechuun sodaa qaban ibsanii turan. Tiiktookii mannaa irratti dhiyaatu kana haaleera. Tiraamp bara bulchiinsa isaanii marsaa jalqabaa tiiktookii qeeqaa turan garuu filannoo bara 2024 irratti akka isaan marsaa lammataaf mo'atan tiiktook sababa tokko akka ta'e ibsan. Garuu filannoo bara 2024 irratti akka isaan marsaa lammataaf mo'atan tiiktookii sababa tokko akka ta'e ibsan. Sababa kanatti wayita aangoo qabatan tiiktookii USA keessatti akka itti fufu murteessan. Seerri tiiktookii akka nama Ameerikaatti gurguramuu ilaalchisee ba'e guyyaan xumuraa amajjii darbe gaafa bultii 19 ta'uu mul'isa. Tiraamp garuu aangoo isaanii fayyadamuun yeroon kun akka dheereffamu gochaa jiru. Tarkaanfiin kun seera karaa koongirensii biyyattii raggaasifamee sarba jedhamuun baay'ee qeeqama. Gamaasaan seerri koongirensii irratti mirkaneesse kun bu'uura heera mootummaa qabaachuusaa irratti gaaffii kaasa. Garuu mana murtii waliigala USA'tti oliyyatuus milkaa'uu hin dandeenye.
daawwattootaa fi kabajamtoota isaaf miidiyaa YouTube chaanal kanneen mana isaan teessanii nu hordofaa jirtan hundinuu galatoomaa isiniin jennaa. Share, like, subscribe godhuudhaan nu waliin turaa. Affeerraa teenya.